gurbaan Kadiir kun guyyaan biyya UK dhaqee na wajji ture Bolton magaalaa jaan akka ilmoo abbaa agarte ilmoo abbaa wajji adda turanii abbaa ufii agarte ilmoolleen akkasitti garaa nama nyaatu Kadiir suni hanga miirra inni hoggaa na bira taa'u san hoggaa na dubbisu miirri inni keessa jiru yoo abbaa isallee arge hangasii ol miira keessani seena jee yaadu duba Kadir martuu ajjeefamuudha ergama fudhatanii Maamad Tufaa ummata ijaaree hin dubbatinaan jedhe inni garuu hadda nan dubbadha Maamad Tufaa Kadir martuu ajjeessuudha wayyaaniidha jedhe gaafa inni halkan dhufamu kan silaa bakka Kadir ciisee du'e oole ana inni suni gurbichi suni gurbaa inni jedhee Kadir dubbataa ture suni gurbaa lubbuu naa kenne jedhee bu'aa ture Kadir ana Mubaarak Musammaati gaafadhu Kadirii waraabii itti sheer godhe gurbaa lubbuu naa kenniti jedhee inni Kadir biyya taa'ee dubbatee boo'ee suni ageesse ana Oromoo dabarseen kennuun. Ay Oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota. Sorry isniratamu madde hordoftoota anfaal jamala kam nagaa fayyaa gaarii jirtanii nagumaa nagaa keessanii bag nagaa taatanii bag nagaa jiraattanii wallahi wanni Kadiir martuu kuni waan garaa nama nyaatu kanuma keessaa sagalee tokko fiduu tuna dabbare malee nama saqee qullee argee nama satu qullee argee subhanallah dubartii wayiiti wallahi rabbiin isaa haa fayyisu rabbiin afiyaa isaa guutuu isaaf haa deebisu yeroo kamuu namni namaaf ta'u nama isaaf ta'u hin argatu alhamdulillah amma galata rabbii abbaan qabeenyaa suniin gargaara waan Kadiir martuu hundanatti dhiisaa jedhee jira isammoo rabbiin isaa gargaaru Kadiirin immoo rabbiin nuuf haa fayyisu subhanallah yeroo baay'ee namni akkanatti lammii ufiiti qabsaa'u kuni kufeetiin namachiisa ol qabu dhabaa jechaadha rabbiin wallahi fayyaa isaa guutuu isaaf deebisee umrii isaa haa dheeressu gaafa mootummaa wayyaanee san nama hedduurratti artistoota hedduurratti nama hedduurratti waan akkana dalaganii keessaa ka jiraates jiraatee ka du'es du'ee mucaan kun yeroo sanitti immoo ijoollee daa'ima sabiyyeedha nama akkas guddatee wanni jedhee miti jechaadha Kadiir yeroo sanii ijoolleedha baay'ee ijoolleedha maaliif jennaan namni yeroo sanii haga siyaasiyyuu viidiyoo inni hojjete irratti arge ijoolleedha jechaadha garuu amma umrii kanaan akkanatti nama dullacha fakkaatee caccabee umrii isaa malee lafeen isaa cabdee miidhamtee jedhe kana wallahi garaa nama nyaata ani gara kiyyaa baay'ee garaa na nyaate maaliif jennaanini namni tokko erga du'een booda booyamaa fi akka aadaa biyyattii keenyaa sanitti erga inni du'een booda isaa booyan odoo inni jiru garuu waldhaanatu yookaan dhaqqabu yookaan gargaaru hin beekanii inshallah rabbiin isaa fayyisu dagmoon kan na ajaa'ibsiisee aalimmanilleeni warri bebbeeytotilleeni hundumtuu hatta ijoolleen durriyyee yaanii baqa hundumtuu yani subhanallah isaa dubbatan jecha yeroo tokko tokko yoo laalu agana nama biratti jaalatamaa namni kun nama jechisiisa akkuma namni isa jaalate kanatti rabbiilleen isaa jaalatu rabbiin immoo fayyaa isaa guutuu fayyaa qulqulluu rabbiin isaa deebisu baay'ee garaa nama nyaataa baay'ee namatti dhaga'ama yeroo hedduu ijoolleen Oromoo akkanumatti karatti guftee hafti jecha biqilummaan ijoolleen xixiqqishuuni wallahi waan garaa nama nyaatudha ganaa inni ijoollee kana akkasitti karatti hafuun isaa nama dhaga'ama beektotiin goototni hedduun akkasumatti kun azalaan haa ta'u kun namni ajjeesee haa ta'u kun dhibeen haa ta'u deeman jecha addunyaa kanarra garaa nama nyaata ka rabbiin fayyaa guutuu isaaf haa kennu rabbiin isaa haa fayyisu fayyaan harka rabbii jirti harka namaan jirtu inshallah nama fayyee qulqullaa'ee jedhu rabbiin isaa haa godhu isinin jedhu obboleewwan kiyya
baay'ee garaan nyaate wallahi haqiqatan kadiirin baay'ee garaan nyaate sirba kanallee baay'een hordofuu garuu baqa yeroo inni sirba qabsoo kana sirbu takka takka injira miyoo kararra darbu family keenya keessatti teeppii jedhanis hin qabnu reediyoo hin qabnu TV hin qabnu by the way TV'n haguma dhiyoo sanuu hagam biyya baadeeme kana bitame ijoolleen nu gadi akka ijoollee yeroo kennaa sanii miti qabateedha yeroo ani mana jiru yeroo ani xiqqishu yeroo ani ijoollee yeroo ani baradhu yeroo ani xiqqoo waan TV jedhamu qabnu reediyoon hin qabnu maal hin qabnu hin beeku jecha garuu hin dhagaa mana ollaa yoo deemu kararra yoo deemu kadiir akkana ta'e kadiir sirba akkana baasee kadiir akkana godhe kana hin dhagaa እና wallahi baay'ee garaa waan nama nyaatuti ደግሞ umriin isallee ijoolleedha barataa ta'ee yeroo barumsarraa yuunivarsiitiirraa ari'amuu yeroo waa meeqa yeroo gaaga'a meeqa gizee mootummaa wayyaanee gizee mallasiisan wallaahi mucaan kuni akkasitti sadararanii san hunda keessa darbee lubbuun jiraatee dararaa san hunda keessa darbee lubbuun jiraatee garuu madaan gaafsan dhawaan isa dhayanii hangana waggaa 19 guutuu irra taa'ee wallahi amma ga'ee osoo namatti himatiin ammatti jabaannaniin namatti himate kanumaa ka inni namatti himate nama maaliin qabame nama shiishiti nama akkasiiti jedhanii subhanallah ulularraa oofanii namni keenya jalaa bahuun hin danda'amu jechaadha namni keenya gara jalaa itti baatu hin qabdu duroomtus hiyyoomtus dhibamtus waanuma feete taatu isaan jalaa bahuu hin dandeettu inshallah kadiri keenya rabbiin si haa fayyisu rabbiin afiyaa kee guutuu siif haa deebisu rabbiin si bira haa jiraatu namni mallaqni waan nama fayyisu si haa mallaqaa miti kanama fayyisu rabbiidha rabbiin si bira haa jiraatu rabbiin umrii si haa dheeressu rabbiin immoo bilisummaa ati hawwite san rabbiin si haa agarsiisu wallahi bilisummaa argufate dhoobattee ijoollummaa keetirraa daa'imummaa keetirraa lafeen itti si cabde sanii inshallah rabbiin si haa agarsiisu umrii si dheeressee bilisummaa si haa agarsiisu rabbiin odoo ati bilisummaa hawwatu rabbiin umrii kee gabaabsee sin fudhatinii sin jenna obboleessa keenya inshallah fayyaan harka rabbii jirti rabbiin si haa fayyisu rabbiin isa haa fayyisu wallahi ma adri angaruu garaana nyaate tarii waan ijoollummaa kiyyarraa bakka waan isaa dhagayaa ooluuf leen ta'uu ni mala yani goota ta'uu isaa ijoollummaa kiyyarraa hin beeka tarii saniifis ni ta'an beeku wallahi yani asaazanii inshallah rabbiin isaa fayyisu rabbiin fayyaa guutuu isaaf haa deebisu ummata akkanatti isaaf gadda isaa gammachiisu